Kiristaana Islaamaa nu gargaaru amantiin tabbaatti akkasiin habeenu. Daawwattoota keenya kun Oromiyaa News Networkidha. Oromiyaa News Network yeroo adda addaa keessummaa qabatee dhiyaata. Har'as keessummaa Finfinnee irraa qabadhee dhiyaadheerra. Keessummaan koo har'as obbo Battee Urgeessaatii Finfinnee irraa. Obbo Battee affeerraa Oromiyaa News Network biratti baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdan isinis. Egaan waa'ee marii keenyatti seenna yeroo keenfinnu achiigaa elektirikiinis baduu danda'a ibsaanis waan hundi amma dhiyoo kana sooshaal miidiyaa irrattis ta'ee iddoo adda addaatti baay'ee sarkuleetiyan ta'aa jiru. Har'a ibsa tokko fuula dhaaba keessaniin kennitanii jira. Waa'ee qabeenya ibsa kanaa otoo nu ibsite maalirraa ka'eeti maalidha achi keessa kan jiru? Dhaaba keessan hoggaan jedhu Adda Bilisummaa Oromoo. Ayyee haala fiila Feesbuukii Adda Bilisummaa Oromootis akkasuma sagalee Bilisummaa Oromoo irratti ibsa baafnee jirra. Ibsa bal'aa baafne. Ibsi kun haaluma biyyattiin yeroo ammaa keessa jirtu kan ilaallatudha. Haalli biyyattiin keessa jirtu jeequmsa guddaa akka ta'e hunduu ni hubata. Heerri biyya kanaa rakkoo keessa galeera. Nageenyi fi tasgabbiin waaraa dhibeera. Biyya kana eega dhibee bubbuleera. Rakkooleen yookaan jeequmsi heera kanaan wal qabatee jiru jeequmsi siyaasaa hedduutu adeemaa jira. Isa kanaaf dursinee rakkoo kanaaf fala wanta jedhamu yeroo turtiin mootummaa kanaa waggaa 5 kan ta'u filannoo geggeessuu kan qabu sababa dhukkuba daddarbaa kanaatiif jecha dabarsuuf murtaa'u sana waan fala jennu keenyee turre falli nu yeroo sana keenye marii hunda hirmaachisu tokko godhamee jeequmsa heeraa kana keessa constitutional crisis kana keessa akkaataa itti baanu humnoonni politikaa biyya kanaa hundumtuu iddoo tokkotti dhufanii mari'achuudhaan fulbaana 30 booda mootummaan akkamii akka jiraachuu qabu akkamitti immoo check and balance akka jiraachuu qabu wal to'achuun akka jiraachuu qabu fala tokko kaa'uu qabna kan jedhutu ture. Inni sun mootummaa kanaan otoo hin fudhatamin hafee mootummaan kun mata jabina mataa isaatiin heera kana akka ofii malutti hiikee turtii isaa yeroo hin murtoofne dheereseera. Ajjecha artist Hacaaluu wal qabatee immoo hokkarri siyaasaa hedduu biyya kana keessatti hammaateera. Sanaan walitti hidhee humnoota politikaa mootummaa kana mormuun beekaman hogganoota siyaasaa kan Adda Bilisummaa Oromoo dabalate namoota hedduu mana hidhaatti guureera. Miseensota Adda Bilisummaa Oromoo, miseensota KFO dabalate
namoonni 10,000 oliin lakkaa'aman iddoo adda addaatti ugguramanii mana hidhaa jiru. Caasaa adda bilisummaa Oromoo irratti qooda kan qaban namoonni baay'een yeroo ammaa kanatti mana hidhaa jiru. Kanarraa kan ka'e jeequmsi guddaan biyya tana keessatti adeemaa jira. Wal dhibbeen humnoota naannolee adda addaa bulchan gidduutti illee akkanuma waan mul'ataa jirudha. Haga agarsiisa waraanaa haga fakkaatutti mootummaan federaalaa gama tokkoon agarsiisa raayyaa ittisa biyyaa waraana hidhatasaa akka itti agarsiisu jira. Keessumattuu naannoo kaabaaf Tigraay irraayis akkasuma doorsisa wal fakkaatatu deemaa jira. Naannoon Tigraay of danda'ee filannoo mataa isaa geggeessee jira. Garuu walitti gaarreeffannaan mootummaa federaalaatii fi bulchiinsa naannoo Tigraay gidduu jiru hamaadha. Akkasuma wal dhibbeen adda addaa daangaa naannoleet irratti ka'aa jira. Walloon karaa Affaariitiin rakkoo guddatu deemaa jira. Namni ajjeefamaa jira. Humni hidhate uummata nagaati irratti dhukaasa banee uummata buqqisaa jira. Akkasuma naannoo Amaaraa keessatti bakka adda addaatti rakkoon uumamaa jira. Humnoota hidhate kan mootummaatiinis dabalateen uummata keenya walloo keessa jiraatan irratti rukuttaan adda addaa adeemsifamaa jira. Hidhaan adda addaa adeemsifamaa jira. Gara Beenishaangul Gumuzittis yoo dabarru akkasuma naannoo daangatiin humnoonni hidhatan uummata Oromoo irratti dhukaasa banaa jiru. Jeequmsa adda addaa kakkaasaa jiru. Gara Somaaleetiinis rakkoo wal fakkaatatu mul'ata. Kibba keessayis naannoo Walayittaatti rakkoo uumame dhagaa turtanii. Kaleessa Feengadda immoo naannoo Sidaamatitti illee jeequmsi ka'ee jira bifa haaraadhaani. Kan hundarra caalu garuu kan naannoo Oromiyaa tasgabbiin eega dhabamee bubbuleera. Namni akkanumatti seera malee ajjeefamaa, kun mana hidhaatti seera malee uggurama. Rakkoon politikaa kun immoo daran hammaatee waan deemaa jiruuf fulbaana 30 booda immoo mootummaan heerawaa ta'e fudhatama siyaasaa qabu waan hin jirreef biyya kana keessatti rakkoo hamaatti deemaa jirti biyyattiin tun. Jeequmsa hamaatti deemaa jirti. Akka hin malleen diigamutti jirti. Kanaaf ibsi kuni baasuun barbaachisee rakkoo kana hubatee amma rakkoon jiru humna paartii yookaan murna biyya bulchaa jiruuti ol ta'eera. Waamicha paartileen adda addaa yeroo adda addaa isaanii dhiyeesse didanii humni aangoo qabatee jiru kuni mata jabinaanii fi baaltokkeedhaan itti deemaa ture. Kanarraa akka ka'e yeroo ammaatitti furmaata dhuunfaa isaatiin soqurraa akka ka'e waan hundaa kara ofiitiin fixurraa fedhii qaburraa jeequmsa biyyattiin kun keessaa bahuu hin dandeenyetti biyya geessaa jira. Kanaaf amma rakkoon jiru humna murna biyya bulchuu kanaa ol waan ta'eef hawaasni idil addunyaa gidduu seenee dhimma kanaaf fala akka barbaadu waamicha kan goonedha. Xalaa kanarratti ibsaarraa kanarratti. Kanaaf akkuma beekamu Afrikaa keessatti rakkoon fakkaatan yeroo alatu gamtaan Afrikaa waan akkasii waldhabbii akkasii gidduu galee rakkoo siyaasaa akkasii akka furamu aanjessuu irratti gahee qaba. Keeyyata kana isa dandeessisu caqasneeti ibsa kana keessatti. Dabalataan immoo gamtaan Afrikaa amma taa'umsi isaa Finfinneedha. Mootummaan federaalaa Finfinneedha taa'umsi isaati. Mootummaan naannoo Oromiyaatis taa'umsi isaa Finfinneedha. Jeequmsi kan hammaataa jiru naannoo kanatti. Kanaaf dhimma taa'umsa isaati irratti magaala taa'umsa isaa taate irratti magaala teessuma federaalaa taate irratti fi naannoo jeequmsa keessa galtee jirtu Oromiyaattifis giddugala taate kanarratti giddugalee galummaan gamtaa Afrikaa murteessaa akka ta'e nutti mul'ate waamicha goonee fi gara biraatiin humni yeroo baay'ee UN keessaa UN Security Councilin yookaan dhimmi nageenyaa kan qaamni ilaallatu jira. Jeequmsi wal fakkaatan yeroo biyyoota adda addaa keessatti mul'atu. UN Security Councilin gidduu galee furmaata ni kenna. Kanas dhiittaa mirga namummaa amma Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ajjeechaa seeraan alaa, hidhaa seeraan alaa ta'aa jiruu fi hokkara biyyattiin itti deemaa jirtu jeequmsa diinagdee
wal qabatee biyyi kun rakkoo hamatti deemaa jirtu kana furuudhaaf akkasuma UN Security Council illee akka gidduu galu waamicha goone kanaa olitti immoo akkuma kanaan dura jenne humnoonni politikaa biyya kana keessa jiran hundumtuu walitti dhufanii ejjennoo keenya kanaaf tumsa godhanii mootummaa ce'umsaa tokko akkaataa itti ijaaramu irratti akkaataa itti tolfamu irratti marii waloon akka adeemsifamuu jalqabu waamicha dabarsineerra. Kanaaf egaa har'a rakkoon nuti keessa jirru baay'ee hamaa fi ajjechaan saba keenyarra gahaa jirus daran kan hammaate waan ta'eef yeroo murteessaa keessa waan jirruuf seenanis kana waan nurraa gaafatuuf ummanni qabsaafii jirru sun yeroo ammaatti qalamaa ajjeefamaa reeffasaa bineensi nyaataa yeroo jiru keessa waan jirruuf murtii tarkaaffii kana fudhannee ibsa kana baasuudhaaf dirqamne humnoonni politikaa biyya keessa jiranis gaa ibsa kana laalanii nu waliin dhaabbatanii hariiroo gaarii tokko akka tolfannuuf jecha kan baafnedha ibsi kun. Galatoomi battee waa'ee ajjechaa naannoo Oromiyaa fi naannoo kaan keessa jiru suurri nu ga'u baay'ee nama sodaachisa. Miidiyaa irratti baasuudhaaf baay'ee nu sodaachisuun malee baay'ee mucaan haati mucaa dugdatti baattee wajjin ajjeefamte jira. Waraabessi nyaate ilaaluudhaaf nama wanni jedha nama sodaachisaa. Suura sun walitti asuma cimnee jira. Gaaf tokko baase naadhaaf egaa. Baay'ee gaarii kanatti aanseeti anan si gaafachuu isuma amma dubbatte hojii wal qabsiisee ibsa amma isin baaftanii toshiteenaa ibsiteetta galatoomi gaafa fulbaana 2020 bara 2020 chaadha ibsi dheeraan maqaa abaawootiin fuula feesbuukii namoota hooggantoota abaawootiin kenname jedhamee miidiyaa akkanumas feesbuukii irratti sooshaal miidiyaa adda addaa irratti akkanumas miidiyaa mootummaa to'atu jalatti akka EBC Fana kan agency adda irratti ibsamee jira naannahaas jira har'a immoo hayya duree abaa'oo uggurameera kan jedhu ibsanii ture oguma kana ibsa amma naannahaa jiru kana isa isin baaftan kana wajjin maaltu addaan godha ibsa kana beektu isin akka adda bilisummaa Oromootti isa aanseeti immoo hayya dureen dhuguma uggurameera uggurreerra jedhanii ibsa kennaa jiru miidiyaa adda addaa irratti walumatti akka deebiftuu fi sadaffaan immoo koree raawwachiiftuun koree hojii raawwachiiftuun adda bilisummaa Oromoo hayya duree ugguruu danda'u seera adda bilisummaa Oromooti. Mee kana sadanuu walitti tartiibaan naa deebisi. Hayyee galatoomi. Ibsa sana akkuma nama kamitittu gaafa kudhanii feesbuukii nama maqaan isaa adda bilisummaa Oromoo keessatti hin beekamne yookaan maqaa feesbuukiitiin nama fayyadamu tokko irratti bahee argine naanna'aa ture akkuma nama tokkotti argineerra. Achiin booda immoo fuula obbo Ibsaa Nagaooti irrattis akkasuma kaleessa bahee argineerra. Har'a immoo miidiyoota akka ammati jettee kanarratti faca'ee haga televezyiiniidhaan dubbifamutti gaheera kana akka nama tokkotti argineerra ibsi kun karaa kamiinuu ibsa adda bilisummaa Oromooti miti sababni ibsi kun kan adda bilisummaa Oromoo miti jennuufi ulaagaa seeraa kamiyyuu hin guunne dhaabni fuula mataasaa qaba fuula feesbuukitis ta'ee marsaa adda addaa intarneetii adda addaati irratti fuula mataasaa qaba arrata dhaabaa akka ta'e sabaa'oonis jira ibsi dhaabaa communication dhaabaa karaa sanaan darba kabira ulaagaa formaalitii dhaabni xalaa dhaabni qabu ofirraa hin qabu fuula nama dhuunfati irratti ba'e namoonni kunis yoo ilaallu namoonni kun akkuma beektu waltajjii seeraan alaa walgahii hatattamaa jedhamee gaafa adoolessa 26 fi 27 walgahiin tokko adeemsifamee jira. Walgahii sanarratti hundaa'uudhaan jeequmsi tokko dhaaba gidduutti alatee miseensonni wal birratuu jalqabanii wanti kun koree seeraaf to'annootiin qulqullaa'aa ture. Mormiin gaafas ture walgahiin sun ka seerawaa miti kan adeemsa sirna adda bilisummaa Oromoo eege miti. Barbaachisummaan isaatis waan hin mul'anneedha. Adda bilisummaa Oromoo hayya dureen isaa hojiirra jiru hojjetaa jiru communication keessa yeroo jiranitti akka waan isaan hojiirra hin jirree fakkeeffamee
walga'iin inni hin beekamne waamame. Isa kana koreen seeraaf to'annoo dhimmicha qabatee yeroo sanatti hunda keenyan miidiyaatti akka ibsi tokko hin kennamne amma isaan qorannoo isaanitti fixanitti jedhamee ture. Sana eeggachaa yeroo turretti gaafa hagayya 10 Hiltanitti deeggarsa mootummaatiin yookiin waajjira tika mootummaatiin faayinaansii isaaniitiin ibsi har'a wal fakkaatu wayii kennamee ture. Miidiyaalee addunyaatti fi miidiyaalee biyya keessattiif. Ibsi sun yeroo sanatti tokko walgayuma atattamaa jedhame sanallee hafuura yeroo sana itti dubbatameen ala waan tureef miseensonni gumii sabaa yeroo sana walgayii sanarratti qooda fudhatanillee waan isaan keessaa hin beekne yookaan irraa quba hin qabne wanta darbee labsameef akkasumas immoo labsii koreen seeraaf to'annoo yeroodhaaf qaamni kamiyyuu miidiyaatti ibsa akka hin laanne jedhame sana waan cabsaniif walumaa galatti seera dhaabaa cabsanii sirna dhaabatiin ala waan socho'aniif ibsa dhaabni hin beekne waan Hiltanitti kennaniif jarri maqaan isaanii yeroo sanatti tarraa'ee feesbuukii dhaabati irratti maxxane yookaan miidiyaa adda addaatiin ibsame namni 6 ugguramanii turan. Uggurri yeroo sana isaanirra kaa'ame miseensota gumii sabaa bakka dureen jirutti wal gahanii adeemsi kun seeraan ala ta'uusaa hubatanii hamma koreen seeraaf to'annoo waan kana xumurutti jarri kun ibsa kamirraa akka of qusatan abaa'oo bakka bu'anii bakka kamittuu waltajjii kamittuu miidiyaa kamittuu dubbachuu akka hin dandeenye ugguramanii turan. Egaa warreen gaaf sana ugguraman tokko Jaal Araarsoo Biqilaa, 2 Jaal Jabeessaa Gabbisaa, 3 Jaal Toleeraa Adabaa, 4 Jaal Ibsaa Naga'oo, 5 Jaal Qajeelaa Mardaasaa akkasumas Jaal Atoomsaa Kumsaati. Namoonni kun hafuura koree seeraaf to'annoo labsii isaanii cabsanii hafuura marii miseensota gumii sabaatiin ala socho'anii waan dhaabni hin beekne raawwatutti waan turaniif ugguramanii turan gaafa hagayya 10 bara 2020 jechuudha. Ji'a har'aa naannoo ji'a har'aa jechuudha. Egaa namoota kanatu har'aa ibsa kana facaasaa jira. Kanaaf ka jalqabaa namoonni kun seera adda bilisummaa Oromootiin kan ugguramanii yeroo kanatti hojii guyyaa guyyaatti irratti qooda fudhataa hin jirre ta'uun isaanii. Lammata akkaataan itti facaasaa jiran kunis kan seerawaa waan hin taaneef sadaffaa wanti isaan jedhanii labsaa jiranis kunis seera adda bilisummaa Oromootiin ala waan ta'eef miseensonni shanee gumii yookaan koreen hojii raawwachiiftuu hoggana hayyuduree dhaaba ugguruu hin danda'u akka seera keenyatti. Kana aangoo kan qabu miseensota gumii sabaati yookaan koree giddu galeessaa jechuudha. Kanaaf aangoo isaaniitii illee ala. Namoonni kunis yeroon amma filatan kun illee yeroo hogganoonni keenya harki caalu mana hidhaa jiranidha. Yeroo kana mana hidhaatti dararamaa jiranidha. Argiteerta fuuluma sooshaal miidiyaa kanarratti Jaal Dr. Shuggut Galataa gaafa mana hidhaa sanaa bahan waan isaan fakkaatan argaa jirtu. Jaallan isa fakkaatan kan akka Abdii Raggaasaa, kan akka Mikaa'el Booran, kan akka Kennasaa Ayyaanaa, kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, kan akka Lammii Beenyaa, kan akka Daawit Abdataa dararaa sana fakkaatu keessa yeroo jiranitti jarri kun walga'iin isaaniitillee otoma ta'eewu walga'ii guutuu otoo hin ta'in aangoo koree hojii raawwachiiftuutiif kenname olitti hayyuduree dhaabaa uggurre jedhanii ibsi baasan kun kan seeraan alaati, kan dhaaba keenyan hin beekamne, ammoo kan namoota ugguramanii hojii dhaabarra hin jirreen labsamedha. Qabiyyee isaas yoo laalte tokko hamiidha. Waan waggaa 21 jarri kun waliin turan hamii fi olola maqa balleessa nama tokkoof lama irratti adeemudha. Kanaaf sadarkaa qabsoon Oromoo har'a irra jiru kan madaaluu miti. Har'a qabsoon Oromoo gulantaa dhumaatirra gahee
gidduu sirna booddessatti fi yookaan sirna nafxanyaatti qaama nu deebisuu fedhuu fi sabboonummaa Oromoo immoo dhumarraan ga'ee Oromoon biyya isaa sadarkaa dhuunfatee hiree isaati irratti murteeffatutti sadarkaa ceessus irratti warra qabsaan gidduu humnoota bilisummaatii fi humnoota booddessitootaa gidduutti falamaa ta'aa jirudha. Falamaa kanarratti uummanni Oromoo guutummaan guututti yeroo qooda fudhatee bahaadhihaa kaabaa kibbaa hirmaataa jirutti warreen kanaan dura qabsoo kana keessatti shoora qabaataa turan, warreen hayyuduree wajjiniin waggoota hamma lakkaa'anii kana waliin hojjetaa ba'an, warreen ufumaa isaaniitii hoggana kana harka isaaniitiin filatanii jalattis taliigamaa turan. Har'a immoo sadarkaa uummata Oromoo boquu cabsutti miidiyaa alagaati irratti gadi bahanii waan qabsoo Oromoo hin madaalle, waan adda bilisummaa Oromoo illee hin madaalle, waan miseensonni adda bilisummaa Oromoo illee baay'ee itti mufataa jiran facaasuun kuni baay'ee yakka guddaadha. Egaa adeemsa keenyan koreen seeraaf to'annoo yeroo sana jedhame qorannaa isaa fixee ibsa gabaabduu baasee xumureera. Ibsa gabaabduu baase sanaanis walgahiin hatattamaa guyyaa 26-27 geggeeffamee falamaa kaasee isaan gidduutti waldhabbii fide sun kan seerawaa hin taane ta'uusaa achiin booda ibsi bahes murni abaawoon bakka bu'a jedhee socho'ees fudhatama akka hin qabne addeessee jira. Kana fudhatanii yaada furmaataa kana immoo gumii sabaatti iyyeeffatanii achirratti falamaa godhanii yoo yaada qabaatan injifachuun otoo isaanirra jiru murtii kanas fudhachuudhaan hanqachuudhaan murtii gumii sabaatis fudhachuu hanqachuudhaan yaada gorsa uummanni Oromoo jaarsi Oromoo kennuufillee fudhachuu hanqachuudhaan dhaaba kana ergama gara biraatii itti kennameen diiguudhaaf sochii itti jiranidha. Kanaaf ibsi isaan baasan argineerra. Ibsi bahe kun kan hamii komii fi baay'ee gadi bu'aa waan ta'e waan qabsoo Oromoon yeroo kana irra jiru kan hin madaalle. Kanaaf baay'ee isatti attentionii kenninee isa wajjin dhiphachuu hin barbaanne. Nu gama keenyan hojiitti jirra. Gama keenyan gama tokkoon hogganoota hidhamanii seeran ala dararamaa jiran kana karaa seeratiin karaa mana murtiitiin hordofaa jirra. Gama biraatiin immoo hawaasa idil addunyaatii fi akkasumas qabsaa'ota keenya kan addunyaa guutuurra jiran irratti marii adda addaa go'uudhaan qabsoon kun kallattii ittiin injifannoo dhumaa maayiirra ittiin geenyu irratti hojjechaa jirra. Akkuma duratti kaaste du'a sukkanneessaa uummata Oromoorra ajjechaa sukkanneessaa uummata Oromoorra gahaa jiru kana dhaabsisuudhaaf hanga akka paartii siyaasatti ijaaramnee jirrutti dura dhaabbannee falamaa jirraa jechuudha. Ibsa kana ilaalchisee kana kan nuti irraa quba qabnu gaafina gaafattee fayyidureen adda bilisummaa Oromoo hojiirra jiru, hojii qabsoo hadhaarra jiru kana kaasuu aangoo sittiin qabanii hojii isaanii kan idilee miseensotaa fi qondaaltota adda addaa ramadanii hojii hojjetaa jiru jechuudha. Tole galatoomii obbo Battee daawwattoota keenya marii gochaa hin jirru obbo Battee Urgeessaa qondaalaa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee irraayi ana haasaa jirru. Mee isatti aanseen egaa wanti kun filannoon yoo filannoon jiraate filannootti deemaa jirra. Amma akka isaa jarri ammatti naa ibsitetti ibsa isin kanaan dura waggaa ugguramanis baaftanii asirratti miidiyaa kanarrattis baafneerra waan hunda nama adda addaas dubbifneerra ni beekna. Isa wajjin wal qabatee haalli boordii filannoo waliin itti jirtan maal fakkaata? Jarri kunoo jarri amma ibsa kennan kunoo jeequmsa uumuu danda'u? Ayyee boordii filannoo waliin haalli jiru baay'ee gaariidha. Wal hubannoo gaariirra geenyeerra. Isaanis ibsa iltaniin booda hayyuduree adda bilisummaa Oromoo uggurre ka jedhu iyyata galfatanii akka turan quba qabna. Nuufillee himanii jiru gaafa adde Burtukaanii fi itti aanaa ishee wajjin haasofnu nu addeessanii jiru. Waan amma itti jiran kana iyyata galfatanii turan gaafa ji'a har'aatiin dura jechuudha.
nuti immoo gama keenyan waan mormii kaasee fi haala immoo waan sana itti qabne keessumattuu gahee koree seeraaf to'annoo addeessinee fi dhimma keenya gara keenyaan fixachuuf qophii ta'uu keenya ibsinee fi bakka namoota ammaaf ugguramanii kan ammoo kanaan dura boordii filannoo wajjiniin hariiroo kan godhaa ture dhaaba bakka bu'ee akka quunnamtii dhaabatti jaalqajeelaa mardaasaa turanii isaan kun ka'anii iddoo isaanii namni biraa akka bakka bu'e namoota sanas xalaan beeksifne isaan wajjin hariiroo tolchinee jirra jechuudha. Kanaaf gama isaaniitiin yaaddoon qabaataa turan walfalmiin kun akkamitti akka xumuramuu danda'udha. Sanammoo akkuman sii kaase koreen seeraaf to'annoo jira, gumiin sabaa jira. Yoo kanarra darbe immoo korri sabaa waan jiruuf akkaataa sirna keenya isin bira jiruu sanaatiin fixachuudhaaf nuti qophii qabna. Sirni keenya exhaust haa ta'u dambiin ittiin bulmaataa isin bira jiru sun akka addeessutti haa ta'u jennee waan ugguruu kanallee gaafa kaasan kan gama keenya akkuma isin argitan gumii sabaattu uggura kana kaa'e kan gama isaanii immoo koree hojii raawwachiiftuu jedhanii nama afuriin uggura kana keenya jedhanii kanaaf seerri keenya immoo seerri ittiin bulmaataa keenya immoo isin bira waan jiruuf achirraa riifar gootanii laaluu dandeessu jennee beellama nuu qabanii laalanii waan hundaa gamaggamanii akka hojii keenyatti fufnuu fi iyyata gaafas galfan deebii nuu laatan jechuudha. Iyyanni nu gaafas galfannee tarii miidiyaatti hin baane ta'a. Waa sadii irratti xiyyeeffata. Tokko paartii biltsiginnaa yookaan paartii prospeeritii jedhamu kana himannee jechuudha. Maaliin himannee? Tokko walabummaa dhaaba keenyaa sarbuudhaan dhimma dhaaba keenyaa keessoo dhaabaa keessa galuudhaan aangoo mootummaatti dhimma bahuudhaan riisoorsii qabanitti dhimma bahuudhaan murna dhaaba diigu dhaaba keessatti ijaaruudhaan walgahiin seeran alaa akka ta'uu fi walgahii kanaafis immoo duubbee seeraa kennanii poolisii ramadanii humnaan akka taasifamu akka godhanii turan dhaaba keenya akkuma qinijjititti diigame sanatti akkuma obkoo bara sana itti diigamuuf yaalame sanatti sochiin akkasii akka ture sochiin kun immoo kan qindeeffames kan karoorfames paartii biltsiginnaatiin ta'uusaa paartiin kun waliigaltee paartileen Itoophiyaa mallatteessan irratti code of conduct sanaan akka nu gaafatamu walabummaan paartii independensiin mirkanaa'uu qaba seerri biyyaati. Paartiin biraa dhimma paartii tokko keessa seenuun qabu jedha. Kana hunda caqasnee himannee jechuudha. Inni lammataa seera mootummaatiin ala, ajaja mana murtiitiin ala, poolisiin Oromiyaatii fi poolisiin Finfinnee dhimma kana paartii biltsiginnaatiin ajajamanii uwwisa seeraa otoo nuti hin gaafatin kennanii fi hayyuduree adda bilisummaa Oromoo dabalatee waajjira keenya ugguranii hayyuduree bakka hojiirra jiranirraa kaasanii gara manaatti akka galu godhuun gama tokko mana isaa marsanii akka inni manaan baane qunnamtii irraa kutanii gama biraatiin hogganoota gameeyyii duratti maqaa isaanii sii tarreesse mana hidhaatti guuruudhaan seeran ala ajaja mana murtiitiin ala adeemsa seeraa tokko keessa otoo hin darbin bakka seeraa waan taanetti mana hidhaa seeran hin taanetti hidhanii jara kana gama tokkoon hidhanii ulaagaa ergama poolisii tokkorraan eegamneen jechuudha. Godhuu isaaniitiif poolisii koomishinii Oromiyaatii fi poolisii koomishinii Finfinnee himannee jechuudha. Kanaaf jarri kun yaada keenya kana fudhatanii poolisii koomishinii Finfinneetii fi kan Oromiyaatiif himata keenya caqasanii waan kanarratti ibsa akka nu laattan jedhanii gaafatanii jechuudha. Amma boordiin filannootis ta'e nuti ibsa poolisiin Finfinneetiif Oromiyaa laatu eegaa jirra. Maaliif? Hanga ammaatti waajjirri giddugalaa Gullallee humna poolisii Finfinneetiin qabamee jira. Kun ajaja mana murtii miti, affeerraa hoggana adda bilisummaa Oromoo miti. Yoo affeerraa warra ugguramee kana ta'e sana addatti baasanii akka nu ibsan ni barbaanna. Tantaanii achi garuu sababni waajjirri keenya seeran ala ugguramee taa'uuf nuuf hin galle waan ta'eef kana gaafanneerra kanaaf deeggarsa nu godhanii jiru.
Kanaaf boordii filannoo wajjiniin hariiroo gaariirra jirra. Akkasumas waltajjii adda addaatitti Forum of Federation kan jedhamu jira. Waltajjii marii paartilee siyaasaa kan jedhamu jira. Waltajjii kanarratti namni kanaan dura bakka nu bu'aa ture Qajeelaa Mardaasati. Isaan kana xalaadhaan beeksifnee karaa boordii filannootiinis mirkaneeffatanii bakka bu'umaa sanarraa ka'anii jiru jechuudha. Asiin booda kan yeroo darbeerraa ka'ee kan hirmaataa ture Jaal Firaa'ol yookaan jaalataa yookaan immoo maqaa isaa kan waraqaa eenyummaatiin Muhammad Raggaasaa akka dubbi himaa adda bilisummaa Oromootti ramadamanii waan jiraniif qunnamtii kana ka tolchaa jiran isaanii jechuudha. Ramaddii kanas fudhatamee obbo Qajeelaan ramaddii kanarraa bu'uun isaanii waltajjoota sanarratti itti himamee innis geggeeffamee jira. Kanaaf hojii keenya kan seeraa akkanaan itti deemaa otoo jirru tarii aarii waan kun ta'eef ta'uu mala yookaan gara biraatiin kaka'umsa godhatanii ta'uu mala ibsa feesbuukii isaaniit irratti maxxansuu hoggana adda bilisummaa Oromoo maqaa xureessutti ka'anii jechuudha. Kuni waan ta'eef. Gama miidiyoota har'a dubbii kanaaf farsaa oolaniitiin silaa otoo seerri biyyaa kan kabajamu ta'ee miidiyoonni kun mirkaneeffachuu qabu turan. Oguma dhaabarraa ta'uusaa. Baay'ee dureetti bilbilaniiru. Namni hin bilbille tokko isaanii hin bilbille madaalchisuufillee hin yaalle qaama gara lamaanii ilaaluufillee hin yaalle callisanii waan imeeliidhaan itti ergame waan namni dhuunfaa itti erge akkasitti qilleensarra oolchanii jechuudha. Ammas kanas karaa seeratiin gaafachuu keenya ittuma fufu. Maaliif oduu sobaati wanti har'a bahaa raabsamaa jiru kun. Oduu sobaati fake newsiidha. Hogganni adda bilisummaa Oromoo qaama akkasiitiinis ugguramuu hin danda'u. Hin ugguramnes hojiirra jiru. Garuu ta'e jedhamee jeequmsa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kaasuu fi adda bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo guutummaa addunyaarra jiru jalatti hiriiree alaabaasaa qabatee falamaatti jiru kana mataa gadi cabsuudhaaf jecha oduu dharaa ta'e jedhanii raabsaa jiru jechuudha. Miidiyaaleen mootummaa gurguddaan kun. Warreen miidiyaa walabaa ta'an kan akka VOA kan akka Deutsche Welle fa'aa immoo nu gaafatanii jiru. Yoo barbaachisaa ta'e akkuma keessan kana hin ibsinaa fi gama saniinis yaada jiru qabatanii iyyaatuu danda'u. Isaan akkasitti wal madaalchisanii deemuudhaaf carraaqaa jiru. Garuu warri kun ibsa namni dhuunfaa baaltokkeedhaan peejii ofiitirratti maxxanse fuudhanii ibsa aabaa godhanii akka waan dhaabni kun walgahii tokko kaleessa feengadda godhatee murtii akkasii dabarsee fakkeessanii olola gadi bu'aa akkasii facaasaa jiru. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Silaa miidiyaa amma kana ga'urraa waan hin eegamne ture. Garuu seerri biyya kanaa akkuma siin jee cabaa waan jiruuf humna nam-tokkeettu ijaaramaa jira. Sirna mootiitu ijaaramaa jira waan ta'eef miidiyaaleen kunillee ajaja qal'oo tarii waajjira tikaatiin itti kenname fuudhanii hafarsaa oolanii jechuudha. Tole akka miidiyaatti karaa hunda gaafachuu turre jira. Isaanis miidiyaa kana yoo irratti ibsuu barbaadan anytime carraa qabu. Kanatti aansee ammas irratti mul'achaa jiru immoo herreega baankii dhaabaallee akka uggursiisanii ani himamu. Dhuguma herreega keessattuu ati itti gaafatama faayinaansiiti. Mana hin beekutti herreegni baankii dhaabaa uggurameera. Gaaffii gaariidha. Akkanis sooshaal miidiyaa irrallee raabsaa turanii dhugaadha. Baankii dhaqanii jiru. Baankii nuti kanaan dura itti fayyadamnu hundattuu xalayaa chaappaa dhaabaa hin qabne xalayaa ittaanaa Yuduree Araarsoo Biqilaatiin mallattaa'ee baankotaaf erganii walgahii 26 fi 27 goone sanarratti jijjiirama hoogganaa waan goonee jirruuf hanga nu isin beeksifnutti lakkoofsa herreegaa keenya kanneen uggurtanii warra mallatteessu bifa haaraadhaan ramannee amma isin beeksifnutti uggurtanii akka tursiiftan kan jedhudha kan isaan ga'e. Akkuma beektu baankiin seeraan hojjeta. Seera qaba beektee wanti kun. Gaaffiin jalqabaa seera ittiin bulmaata keenyatti kan isaan laalanii eentu herreega sochoosuuf aangoo qaba kan jedhu.
Akkasumas ittaanaan hayyu duree ugguruufillee aangoo qabaa ka ijoollee ilaalanii jiru. Lammata immoo sadaffa immoo jijjiiramni uguma godhamee jira yoo ta'e karaa itti beeksifamutu jira beekte. Maal jedha seerri biyya tanaa paartilee siyaasatiif labsiin ba'ee jijjiirama hoogganaa kan godhu kora sabaati. Yeroo korri sabaa taa'us immoo bakka bu'aan boordii filannoo achitti argame jijjiirama godhame kanallee mirkaneessa. Achi waajiroota dhimmi ilaallatutti kana ragaa dhiyeessaaf jechuudha. Ebeluun durataa dhaaba kanaa ka ture kanaan booda ebeluun bakka bu'e kan jiru suni namichimti ani bakka bu'e jiru suni waan barreeffateef hin ta'u mirkaneeffamuu qaba boordii filannooti. Kanaaf walga'iin gaaf sana godhame boordii filannoo hirmaachisee dhiisiti. Seeruma dambii bulmaataa keenyan kan ulaagaa isaa hin eegne kan jijjiirama hooggansaa godhuuf isaan dandeessisu hin turre. Sunis immoo seeran ala ta'uusaa karaa koree seeraaf to'annootiin illee mirkanaa'ee jira. Kunis ibsameefii jira. Amma isaa miti. Otuma korri sabaa godhamee jijjiiramsi hoogganaa godhamee illee boordiin filannoo mirkaneessee xalaan wal qabsiisee baankotaaf kenna. Yeroo baankitti akkaawuntii banannu ragaa boordii filannoo deeggarsa xalaa boordii filannootiin banan kan isaan wallaalan. Lammata immoo qaboo yaa'itu jira. Eenyu akkaawuntii dhaabaa akka sochoosu miseensonni shanee gumii har'a sobaan himannaaf deeman kun taa'anii mallatteessanii Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo, itti gaafatamaan damee diinagdee adda bilisummaa Oromoo, itti gaafatamaan birkii faayinaansii adda bilisummaa Oromoo fi akkasumas miseensa shanee gumii keessaa Jaal Abdii Raggaasaa akka mallatteessan kanneen akkaawuntii dhaabaa akka sochoosuu danda'an kan ramadame. Kun waraqaan jira, baankii biras jira. Qaboo yaa'ii akkasii bakka jirutti wanta akkasii otoo hin guutamin ta'e jedhanii xalaa tokkoon jijjiiruun hin danda'amu ture. Warri baankitis kanuma seeruma keenya kana otoo nullee hin dubbisin caqasanii deebii laataniifi jiru. Deebiin sunis waan isaan mufachiiseef herreega dhaabaa, hayyudureen dhaabaa dhuunfaa isaatti itti fayyadamaa jira waan jiru olola gadi bu'aa tamsaasanii jechuudha. Akka isaan dhuunfatti herreega dhaabaan sochoofnes otuma beekanuu jechuudha. Kanaaf gama kanaan yaaliin isaan godhan tureera garuu jalaa kufeera. Baankiin seera buluun nu gaafatee nus deebii gahaa kennine. Xalaan isaan barreessanis kan akkuma xalaa ammaa kana kan seeran alaa ture, kan istaampii dhaabaa hin qabne, kan formaalitii dhaabaa hin qabne, waajjira dhaabatirraa kan hin baane waan tureef kun jalaa kufeera. Gara biraatiin har'a dhagaa kan jirru immoo baankiillee maqaa isaaniitii maqaa adda bilisummaa Oromootiin kan isaan sochoosan lakkoofsa haaraa banatanii immoo ammas uummata ittiin burjaajessaa akka jiranidha. Gamanumaan kanan ibsuu barbaadu akkaawuntiin dhaabaa gidduu kana baname tokko akka hin jirree fi akkaawuntiin adda bilisummaa Oromoo kanuma yeroo simannaa kaasee deeggarsa ittiin nu godhaa turtan ta'uusaa inni sun ammallee hojiirra jiraachuusaa seera kamiinuu hin ugguramu. Yoo uggurames immoo yoo jijjiiramni hoogganaa godhames immoo abbaa itti darbutti darba. Ammaaf garuu namoonni itti ramadamne hojii sanarra jirra. Akkaawuntiin dhaabaa hin ugguramne, hin cufamne sochitti jira. Sanumatti qofa akka fayyadamu namni kamiyyuu. Gama biraatiin immoo risiitiin illee namoota adda addaa harka jiraachuu waan maluuf miseensonniif deeggarsoonni dhaaba kanaaf deeggarsa go'uu barbaadan risiitiidhaan illee akka hin goyoomne akkaawuntuma dhaabaa qofatti deeggarsa keessan akka gootanan ibsachuu barbaada gama kanaan carraa kanaan. Galatoomii daawwattoota keenyaa keessummaan koo amma wajjinaasaa jirru obbo Battee Urgeessaatii qondaala adda bilisummaa Oromoo Finfinneerraa daayireektii ana wajjin mari'achaa jiru. Obbo Battee galatoomii mee kanatti aansiiti gaa mee gara biyya alaa kanatti deemname. Haalli caasaan adda bilisummaa Oromoo biyya keessaa biyya alaa jiru maal fakkaata? Kanatti aanseeti immoo amma gaa rakkoon amma uumamaa jiru kun jeequmsa fiduu danda'a jettee yaadda?
Gaariidha. Gaaffii gaariidha. Akkuma wanti kun alateen caasaan keessaaf alaa wal quba qabsiisee jira. Adda Bilisummaa Oromoo caasaa qabuun hubannoon gaayaan uumamee jira. Miseensonni deeggartoonni waan kana sirriitti hubatanii jiru. Caasaa qabnuunis walii dabarsinee jirra. Ibsa darbeenis namoota maqaan isaanii tarreessine kun hojii dhaabatirraa uguramanii waan jiraniif qunnamtiin isaa wajjin godhamu kan dhaabaa akka hin taanillee waan addeessineef miseensonni jara kana wajjin qunnamtii godhanii burjaajii keessa galanillee hin jiru. Biyya keessattis caasaan abbaa intaaktidha. Biyya alaatittis akkasuma caasaan dhaabaa luucca'ee garma tokkotti jira. Burjaajiin tokko hin uumamne. Uummanni keenya hubateera. Miseensa miti uummanni Oromoo kanaan dura dhaaba kana qeeqaa yaada adda addaa kennataa turellee har'a cichoomina Adda Bilisummaa Oromoo hoggansa Hayiduree Daawud Ibsaa jalatti godhaa jiru kana hubatee hundumtuu bakka jiru irraa tumsa godhaafii jira jechuudha. Kanaaf deeggarsa hamilee uummanni keenya nuu kennaa jiruun baay'ee boonneerra. Ammoo Adda Bilisummaa Oromoo as gahee dhaloota kana bira gahee tasuma hin diigamu kana isinii mirkaneessuu dandeenya. Caasaan keenya bakka jiru hundattuu akkuma kanaa duraa wal hubatee itti adeemu jenna. Hojii jajjabotu godhamaa jira. Biyya alaatitti akkumatu beektu karaa dippiloomaasiitiin, karaa advokeesitiin hojii gurguddatu hojjetamaa jira. Miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo warreen immoo asiin dura dhaabarraa illee fagaatanii jiran gara dhaabatti deebi'anii hafuura tokkoon uummata Oromoo kana gidiraa kana jalaa baasuudhaafi yaalii sabboonummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf amma mootummaan kun itti jiru dura dhaabbatanii sochii cimatti jiru. Kanammoo adda durummaan Adda Bilisummaa Oromoo caasaan isaa biyya alaa jiru hogganaa jira, qajeelchaa jira. Kanaaf hojii jajjabotu jira. Biyya keessais gaa akkuma kanaan duraatti hojii isaatti jira. Miseensi fi qondaalli Adda Bilisummaa sadarkaa Oromoo sadarkaa adda addaarra jiru. Kanaaf gara kanaan yaaddoon tokkoyyuu hin jiru. Falamaan itti jirru garuu falamaa mootummaa aangoo poolitikaa harkaa qabu, aangoo waraana mootummaa harkaa qabu, poolisii raayyaa ittisa biyyaa harkaa qabuu fi ammoo nuyin qabsoo bilisummaa Oromoo kana gulantaa tokkotti galmaan ga'uudhaaf carraaqaa jirru gidduutti ammatti nuti qawwee hin qabnu, karaa nagaatiin qabsaa'aa jirra. Karaa seeratii fi karaa nagaa kamiinuu dura dhaabbannee waan kana gulantaa seeratiin qaama inni ilaallutti beeksisuudhaan fudhatama argannee jirra. Haa ta'uti garuu mootummaan akkaataa amma itti jiru kanaan murna kana addatti kiphee waan hundaan deeggaree gara humna waraanatiin waajjira kana weerarutti kan deemu yoo ta'e uummanni Oromoo bakka jirurraa waan kana akka quba qabaatu dammaqinaanis akka hordofu gamanumaan dhaammachuu barbaada. Karaa seeratiin garuu wanti tokko wanti Adda Bilisummaa Oromoo jeequ wanti murna amma achi ba'e kanaaf hiree laatu hin jiru. Isaanis yoo qalbii ofiitti kan deebi'an ta'e akkaatuma sirna dhaabaa dur isaanis keessatti qooda fudhatanii lafa kaa'aniitiin amma walga'iin isaan yeroo sana godhanii jijjiirama itti goone jedhan sun kan seeraa akka hin taane mirkanaa'eera. Carraan qaban gumiin sabaa gaafa walga'ii godhatu achirratti dhufanii ijjennoo isaanii falmatuudha. Yoo gumiin sabaa itti murteesse murtii sana fudhatanii ceephoo buufatanii dhaaba keessatti itti fufuudha. Kanarras darbanii komii yoo qabaatan immoo korri sabaa yeroon kaa'ameef jira. Yeroo sanatti korri sabaa gaafa adeemsifamu akkasuma mirga isaanii wanti garmalee dhiibaman yoo jiraate kora sabaati irratti yaada isaanii fidanii falmanii yoo yaadni isaanii fudhatama qabaate nuti dhiifama ni gaafanna. Yoommoo isaan badii qabaatan badii isaanii fudhatanii diniina dhaabni kennuuf fudhatanii gara fuulduraatti deemudha. Kanaan ala karaan deemamu kamiyyuu kan isaan hin baafne ta'uu hubachuu danda'uu qabu. Diigumsi karaa seeraan alaatiin paartii bilaatti hirkatuudhaan godhamu kamiyyuu dhaloonni kun callisee kan itti ilaalle ta'uu sirriitti hubachuu qabu. Kanaaf
nuti kana dura dhaabbataa jirra. Hajaa nama tokko nugusa godhuu hin qabnu. Ammoo nu caalaa isaantu waliin ture. Nuyi biyya keessa turre baay'een keenya amma aloonni as jirru kuni. Isaantu waliin ture. Hayiduree dhaabatis yoo ta'e isaantu harka isaaniitiin baasee filatee hanga ammaa tursiise. Kora 2017 asmaratti gaggeeffame irrattis warruma kana kan harka baasee isa filatee akka inni itti fufu godhe. Ammas yoo ta'e komii gadi bu'aa akkasiirraa of qusatanii sammuu isaaniitti deebi'anii daandii dhaabni qabuun rakkoo isaanii dhibdee isaanii dhaggeessifatanii furmaata argachuu ni danda'u. Mirgi miseensa kamiitu tikfamaadha. Mirga qondaala olaanaa yookaan hoggana olaanaa dhiisiti. Miseensi leexan kamiyyuu dhaggeettii qaba dhaaba kana keessatti waan jedhu kamiifuu mormii qabu kamiifuu dhaggeeffatu mirga qaba. Suni jalaan cufamne garuu dabaaf shiraan diinaaf meeshaa ta'uudhaan karaan deemamu garuu kan isaan hin baafne ta'uu akka hubatamuun barbaada. Barbaanna akka dhaabattis gama dhaabatiin yaanni walta'iinsi miseensotaa yeroo kamiyyuu caalaa wal hubannaan cimaan tokkummaan cimaan uumame uummanni keenyas immoo hoggansa ABO jalatti warri hiriiranii jiran yeroo kamiyyuu caalaa wal hubatanii bitaa mirga yeroo ittiin dhaaba isaanii maddii yookaan cinaa dhaabbatanii jiranidha. Kanaaf jeequmsi hamaan dhaaba kana keessatti hin uumamu jennee dhamannaa rakkoon wayiitu hin dhufu. Warri kun seeraan yoo fixatan seeraan fixatu, seeraan ala yoo deeman ta'e immoo adabbiin amma irratti kaa'ame kun kan dhaabbataa ta'ee isaan gara itti deemanitti deemuu malu malee dhaaba kana keessatti jeequmsa guddaa geessisuu humna isaan dandeessisuu irra hin jirani. Deeggarsi uummata biratti argatanis miseensa biratti argatanis hin jiru waan ta'eef. Galatoomii daawwattoota keenya akkuma argitan kana obbo Battee Urgeessaa wajjin haasaa jirra. Dhumarratti obbo Battee ergaa uummata Oromootiif kan dabarsitu biyya alaas ta'ee biyya keessaa kan dabarsitu jiraate carraan sii kenna. Ergaan koo akkuma kanaan dura irra deddeebi'ee jedhu tokkummaan dhaabni keenya tokkummaan sabni keenya qabu hawaal ta'uu haa ititu wal hubannaadhaan deemuu qabna. Yeroon kun yeroo murteessaadha. Tapha dhumaatirra jirra. Kanaaf diinni yookaan alagaan humna qabu hundumaa walitti guuree Oromiyaa cabsuudhaaf yeroo bitaa mirgaa waraana nurratti labseerra jirra. Kanaaf garaagarummaa xixiqqoo gidduu keenya jirtu dhiifnee sagalee tokkoo fi yaada tokkoon qabeenya keenyas iddoo tokkotti utubnee hawaasa addunyaattis afaan tokkoon dubbannee qabsoo kana fiixan baasuu qabna jedhee namana. Ammoo fiixan baasuudhaaf qacceerra akka jirrutti natti mul'ata. Kanaaf yeroon kun nuuf murteessadha. Yoo kana jalatti kufne bara baraaf sirna gita bittaa jalatti deebinee cabnee sabboonummaan Oromoo dhabamsiifamee uummanni Oromoo gidiraa jaarraa itti aanuuf immoo gidiraa marsaa biraa jalatti kufaa jechuudha. Yoo jabaannee qabsoo keenya finiinsine immoo mirgoota hanga ammaa arganne tikfannee biyya keenya immoo walaboomsinee abbaa biyyaa ta'uu dandeenya jechuudha. Kana akka ta'uu dandeenyuuf wal hubannaan wal dubbisanii deemuun barbaachisaadha. Kana akka godhu ammoo gara biraatiin jeequmsi amma adda bilisummaa Oromoo keessatti dhaga'amee jiru kun haamilee keessan hin buusini. Akkuma ibsuu yaale wanti kun karaa seeratiin karaa hundumaatuu kuffaa'eera. Waltajjii hundarrattuu kufaniiru. Kanaaf kan amma isaan hafte qaama tikaa mootummaatti kooluu galuudhaan isaan irraan waajjira cubsiisuudhaan hogganoota tokko tokko hiisisuudhaan tarii anas dabalatee boru namoota itti irraa aarii qaban akka hidhamaniif goosisuudhaan
uleen takkittiin isaan qaban tana. Tun immoo irguunuu isaan hin geessu uummanni Oromoo yoo jabaatee itti fufee warroota jalaa hidhamees bilisa baasuu danda'a. Aggaammii jaarmiyaa isaa irratti gadhamaa jiru kanarras irra aanuu danda'a. Dhimmi ABO immoo dhimma uummata Oromoo hundaati. Manni Oromoo dhimma kanaaf hin miidhamin hin jiru. Kanaaf hundi Oromoon hundi dhaaba kana akka qaroo isaatti ilaala. Kanaaf deeggarsa dhaaba kanaaf qabdan daran jabeessitanii akka itti fuftan akkanuma maddii dhaabbattan ammoo nutis qabsoo kana akkuma jalqabnetti walumaan taanee akka fiixan baanuun abdadhaa. Kanuma akka waliin dhaabbannu akka wal gargaarru qabsoo keenya daran akka finiinsinu ammoo yaada furmaata ABO'n har'a ibsa isaatiin baase kanas immoo hawaasni idil addunyaa akka fudhatuu fi dhiibbaa adda addaa warri dippiloomaasii irratti hojjettan warri biyya alaa irra jirtanis mootummoota gamtoomanittis ta'e gamtaa Afrikaatitti dhiibbaa akka go'uu dandeessan hafuura tokkoon akka dubbachuu dandeenyu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Galatoomii. Galatoomii daawwattoota keenya sagantaa keenya irraa kan asirratti finnaa kun Oromiyaa News Network ONN sagantaa Dr. Qadiidaa Showtii sagantaan biraatiin ammoo lagarrutti yeroo gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u guyyaa gaarii isiniif haa ta'u iddoo jirtanitti obbo Battee atis galatoomii yeroo hirriba kee yoon halkan walakkaa Finfinneetti yeroo fudhatteen wajjin ibsa gaarii kana nuu kennuu fi yeroo biraa walitti deebina si wajjinis gaaffii biraa qabaanne halkan gaarii siif haa ta'u.